akkam jirtu daawwattoota keenya sagantaa maaltoora guyyaa ammoo guyyaa dubartootaa yookiin immoo maarchii 8 dabarsuudhaaf fiigicha irratti argamnee jirra. Egaa guyyaan kunis akka addunyaatti yeroo 115ffaa akka biyyaatti immoo yeroo 50ffaaf kabajamaa jira. Fiigichi kunis dhaadannoo sagaleen dubartootaa walqixxummaa fi Itoophiyaa misoomteef jedhuun kabajamaa jira. Egaa fiigicha kana irratti dubartoonni baay'een kan hirmaatan yommuu ta'u kantiibaa magaalaa Finfinnee kan ta'an Aadde Adaanech Abeebeenis argamanii jiru. Sagantichi immoo maal fakkaata kan jedhu kan wajjumaan ilaallu ta'a. Hanga sagantaa keenya dhumaatti nu faana tura. Kuya kana naganges baga walin nuge akam mal fakata halisa ya akka finfinnet guya harra guranala yo kamarcheeti ilaalchisuudhaani naannoo finfinnee keessa kan jirani dubartoonni umuriin isaanii ispoortiidhaaf isaan qaqqabsiise hundi halkan keessa sa'aatii 10tti jalqabanii yeroo ammaa ispoortii hojjechaa jiru jechuudha. Kana laalsisee immoo ayyaanni dubartootaa waggaa 50ffaan isaa kabajamaa jira. Kana keessaan illee yeroo ammaa kana yeroo sadaffaa hirmaachaa jirta. Yeroo sadaffaatti hirmaachaa jira. Baay'ee namatti tola. Ispoortiin akkuma beekamu fayyaa fi jabeenya qaamaa fi akkasumas immoo dhukkuba adda addaa irraallee ganama kaate ispoortii hojjette anamma umuriin kollee fudhatte ilaalte waggaa 50. Kanaaf geesse. Ati sirriitti ispoortii hojjette jechuudha. Naan hojjedhe. Ay bareedaadha. Kanaaf mucaa kootu na hojjechiisa ganama baay'ee namatti tola. Ispoortiin waan hundumaatiif si'eessa si jajjabeessa waan ta'eef haala kanarra jirra jechuudha. Maal faayidaan isaa jettee yaadda yeroo maarcheetii kana eeganii sagantaa akkanaa sagantaa walitti qabamanii yeroo dabarsuu qophaa'uunsaa maal faayidaa qaba jettee yaadda? Akkasitti ilaaltu baay'ee namatti tola. Namni bakka adda addaarraa sabaaf sablammii kan ta'e hundumtuu walitti ida'amuudhaan bakka tokkotti sassaabamee yeroo akka kanatti waan adda addaa kabajuudhaaf ispoortii isa ta'u misooma garaagaraa irratti isa ta'u waan adda addaa irratti walitti ida'amnee dhufnu baay'ee namatti tola. Bu'aa gaariis qaba. Jaalaladha, tokkummaadha. Kanaafuu sabdaneessummaa ummata sabaaf sablammoota Itoophiyaa waan ta'eef baay'ee namatti tola jedheen. Ayyee galatoomiyaatiis ulfaadhu itti fufi kanumaan jenna. Tole gabaja ulfaadhaas illee galatoomaas. Egaa daawwattoota keenya fiigichi kunis kiiloomeetira 5 yommuu ta'u kunis Boolee Atlaas irraa hamma Kaasaanchis gidduuttidha. Nutis fiigichuma kana gidduutti argamna. Hamma sagantaa keenya dhumaatti miidiyaa Soofmer subscribe gochuudhaan nu faana tura isiniin jenna. Guyyaa kana naganges baga wajjin nu geenye. Akkam maal fakkaata fiigichi maarcheetii barana? Fiigichi barana baay'ee bareedaadha. Nus mana baanee jirra. Ijoollee keenya manatti galle fiigaa kan jiru hundumtuu immoo maarcheetii xiyyeeffateeti kan kaannaa jirru. Inni kun immoo dubartoota hundumaa fi soshaalii, ikonoomikaalii, poolitikaalii jiru hundumaa fayyadamummaa guddaa qaba waan ta'eef kanaaf
calaqqisee jira jechuudha. Yeroo meeqaffaa hirmaataa jirtat? Ani kaampaasii yuunivarsiitii Finfinnee irraa yeroo baradhaa ture fiigeera yeroo tokko kunnaa lammaffaa jechuudha. Maal faayidaa qaba jettee yaadda sagantaan akkanaa qophaa'uunsa? Sagantaan faayidaan isaa dubartoonni soshaalii adda addaa irratti waan adda addaa isaan qunnamaa kan jiru waan ta'eef ikonomikaalis politikaalis irratti hirmaatanii wajjiniin humna jiru sassaabatanii rakkina jiru wajjiniin hiikanii ikonomikaalis kan jiru immoo haala adda addaa wajjiniin hirmaatanii hiikanii biyya guddisuu irratti gahee guddaa qaba jechuudha. Ayyee galatoomni ulfaadhu itti fufi jenna qabna. Guyyaa kanaaf sigee wajjin wadageenya maal fakkaata fiigichi barana? በጣም ደስ ነው በጣም bareeda ከመለ barana የወነ ከና በየም ቤኩን ትሬ amma ganaan barana በቃ አንተ ከና ነው yeroo jalqabaa ገመዴን ድሬ jalqabu ko ተናም mucaa faana baatee tasilaayu ዳማ mucaa koo faana barattuudha afaan oromoo barattichuunis illee Waggaamii qasheen ugaasa galfita makurnafaat maal faayidaa qaba jettee yaadda sagantaan akkanaa qophaa'uunsa guyyaa akkanaa irratti dubartootaaf keechatti jajjabaachuuf waan ta'eef sirriitti baqa bareeda dhugaa waaqayyootti uffataanan hundi keenya wanta akkana argineen beeynu gizee hunda jechuudha amma garuu bara sirriitti baqa natti dhagaamaa jiran gammachuudhaan jira jechuudha hundumti keenya ammoo akkasumatti baqa gammannee jiru. Ayyee galatooma ulfaadhaa kanumaan itti fufaa jenna kan. Sinbee galatooma. Egaa daawwattoota keenyaa fiigichi dhaadannoo sagaleen dubartootaa walqixxummaa fi Itoophiyaa misoomteef jedhuun qophaa'e kan hanga ammaa isin biraan geenye fakkaata. Sagantaa biraatiin hanga wal arginuuf miidiyaa Soof Umar subscribe gochuudhaan maatii ta'aa isin jenna nagaan tura.